Afan Oromo, hunde Oromumma. Gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha. Wattoota keenya akkam jirtu nagumaa harka fuune sagantaa kana haaraa jalqabnaa. Sagantaan kunillee maqaan isaa qormaata qoraasuma afaan Oromoo jedhama. Egaan waan kanarratti bal'ina sagantaa kana maaliif akka yaannillee isinii dhiyeessuuf deemna. Asuma keessattuu sagantaa keenya har'aa keessatti maaltu sagantaa kanatti yookaan dhimma afaan Oromoo kanatti nu kaase kan jedhu, eenyu fa'atu qopheessuu hedaa waan kanaaf hunduratti kan jedhu, akkasumas immoo waa'ee sagantaa keenya kana bal'inaan isinii ibsuuf deemna. Ofillee barsiifna namoonni waan kanarratti hirmaatan. Egaan obbo Amaan sagantaa kana akka nu saaqan affeeran dabaree obbo Amaanii kenna jechuudha. Hayyee obbo Asnaaqaa ifam galata guddaa qabda. Naaf heeruu keetii fi akkuma obbo Asnaaqaan ibsee sagantaan kuni sagantaa qormaata qoraasuma afaan Oromoo jennee moggaafne. Maalii fi qormaata fi qoraasuma afaan Oromoo jennee akka moggaafne itti aansinee bal'inaan walirraa fuunee ibsuu yaallaa jechuudha. Sababiin isaa lama. Tokkoffaa afaan Oromoo bal'inaan qorachuu fi guddisuun barbaachisaa waan ta'eef, kalammataa baroota as aanaa kana afaan Oromoo babbadaa waan deemeef, afoolla'aa waan deemeef karaa biraatiin kan akka gaariitti ibsuun barbaachisaa ta'a. Afaan Oromoo ka haadha abbaa hin qabne gabeelchaan yookiin makaan dhalachuu isaa kanallee akkuma qoraasumaan qodaa tokko qoraasanii urgeessanii qulqulleessan qeeqa ijaaraan afaan badaa jiru kanallee sirreessanii qajeelchuu fi dhaloota itti aanuuf dabarsuun barbaachisaa waan ta'eef sababoota gurguddoo lamaan kanarraa ka'uun qophii qormaata qoraasuma afaan Oromoo jennee moggaafne jechuudha. Maali rakkoon afaan Oromoo mudate? Maaliif sagantaa kana qopheessuun barbaachise ka jedhu? Tokkoffaa duguuggaan afaan Oromoo irratti godhame yoo xiqqaate waggoota 150 lakkoofsisuu isaa Oromoon irra caalaan quba qabanatti fakkaata. Akkuma uummata Oromoo sanyii duguuganii Itoophiyaa keessaa qulqulleessuu barbaadame, afaan Oromollee duguuganii Itoophiyaa fi Oromiyaa keessallee qulqulleessuuf yoo xiqqaate waggoota dheeraa lakkaawwatee jira. Kana olachuunis barbaachisaa. Duguuggaa afaanii duguuggaa sabaa wajjin wal faana deemaa ture kana qolachuun barbaachisaa waan ta'eef, lammata imaammata afaan Oromoo baqsuu bara Haile Sillaasee hojiirra oole har'allee bifa haaraan ka'aa jiraachuu, assimilation afaan Oromoo liqimsanii yookiin baqsanii gara afaan Amaaraa tokko qofatti deebisuudhaa fi imaammanni assimilationist ta'ee bara Haile Sillaasee hojiirra oole. Bara san afaan Oromoo dubbachuun yakka qofaa osoo hin ta'in afaan Oromoo qubee sabaatiin barreessuun yakka akka ture seenaan nu yaadachiisa. Qabxiin sadaffaa yeroo ammaa kana afaan Oromoo Oromiyaa fi Itoophiyaa keessaa qulqulleessanii
afaan tokko qofaa deebisuu fi oromummaan haa badu sagaleen jedhu yeroo ammaa kana naannoo adda addaa keessaa dhagahamaa jira. Kunilleen qolachuun akkuma uummata Oromoo sanyii duguuganii afaan isallee wajjin duguuguu barbaadame. Kunis yeroo ammaa kana humniti adda addaa afaan Oromoo Oromiyaa keessaa qulqulleessuu fi Itoophiyaa keessallee qulqulleessanii deebisanii amaarsuuf Oromiyaallee Itoophiyaallee deebisanii amaarsuuf socho'aa waan jiraniif kanas karaa dammaqiinsa qabuu fi qormaata irratti hundaa'een ofirraa qolachuun barbaachisaa waan ta'eef. Kabiraa olaantummaa afaan alagaa jala afaan Oromoo walaboomsuun Oromiyaa walaboomsuu wajjin waan walitti hidhatuuf kunilleen hojii guddaa nama gaafatu. Karaa biraatiin afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Oromiyaa yookiin mootummaa sirni federaalaa yookaan jiraatus ta'e afaan mootummaa federaalaa haa ta'u jechuun kun hojii salphaa miti. Yeroo ammaa kana fakkeenyaa fi muummichi ministeeraa afaan Oromoo feesbuukii isarratti waan barreessuu fi yeroo tokko immoo paartiin bilisiginnaa afaan Oromoo waan dubbatuuf gaafiin afaan Oromoo deebi'ee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee jedhanii qoosaa jiru. Kana akka hin ta'in hubachuun barbaachisaa waan ta'eef kana yoo jennu afaan Oromoo afaan mootummaa Oromiyaattis ta'ee mootummaa federaalaa ni ta'a jechuun hojii xiqqaa nama hagoo qofaa gaafatu osoo hin ta'in hojii dhaloota wal hordofe gaafatu ta'uu isaa asumarraa hubachiisuun barbaachisaa. Nu garuu warri waan kana jalqabne waa xiqqoo isii gumaachinee dhaloota haaraatti dabarsina jennee akeekkachuu kennallee asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Kabiraa yeroo ammaa kana mul'anni imaammanni karoorri afaanii Oromoo walumaa galattuu biyya Itoophiyaa keessatti karoorri mul'anni imaammanni karoorri sirni afaanii akka gaariitti qoratamee hojiirra hin oolle. Kanaafuu imaammanni afaanii kan yeroo ammaa kanaa jiru officially ifatti ka beekamu imaammata afaan tokkichaati. Imaammata afaan tokkichaati. Kuni hundeen jijjiiramuun irra jiraata. Mul'anni afaanii dura qoratamee lafa kaa'amuu mul'ata akkamitti Oromiyaanis ta'e Itoophiyaan afaan ofii taleegdi ka jedhu gaafii guddaadha. Imaammata akkamitti nu barbaachisa ka jedhulleen gaafii itti aansee afaan Oromoos ta'e afaanota biraa taleeguuf karoorri afaanii guddichaa fi karoorri afaanii xiqqachi kan yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa maal ta'uu qaba ka jedhu kunillee baay'ee hedduu barbaachisaa waan ta'eef qophiin kuni jalqabuun murteessaa ta'ee jechuudha. Yoo xiqqaate waggoota 30 dabran afaan Oromoo cicciramee afoolla'ee jira. Kunilleen akkuma reefu jedhe afaan gabeelchaan haadha abbaa hin qabne uumamuu isaa agarra. Kanaafuu afaan Oromoo afaan akaakoo fi abaaboo akaakayyuu fi abaabayyuun Oromoo dubbatu yookiin Oromduroon dubbatu sanitti deebisuun barbaachisaadha. Kabira afaan Oromoo eessa jira ka jedhu yoo kaafnu afaan Oromoo walumaa galatti aadaa keessa jira. Aadaan immoo afaan Oromoo keessa jira. Kanaafuu fakkeenyaaf sirna gadaa qorachuun, sirna qaalluu qorachuun, amantii qorachuun, mammaayisa qorachuun, weedduu qorachuun, faaruu qorachuun, baaroo qorachuun, girrarsa qorachuun, booya durbaa qorachuun, faaruu loowwanii qorachuun, faaruu ateetee qorachuun walumaa galatti kuusaa dilbii afaan Oromoo kana keessa seenanii qoratanii kana keessa afaan Oromoo gabbisuun barbaachisaa waan ta'eef afaan Oromoo ka barreeffame caalaa ka dubbatamuu fi ka oral tradition kan sammuu jaarrota abbootii aayyotii keessa jiru waan jiruuf isa kana qoratanii gara afaan barreeffamaatitti gara afaan faayumamaatitti jijjiiruun yookiin ogbarruutti jijjiiruun barbaachisaa waan ta'eef waltajjiin kuni qopheessuun murteessaa ta'ee argame. Amma asirraa jalqabee shanachi qophii kana taligu wal duraa boodaan uf barsiisa.
itti aansee obbo Tamaam Yuusufiin afeera. Fayyaadee bu'amaan egaa wanni maaltu waan kan nu kaasee jedhamirratti waa wanni afkiilee takka dabaluudhaaf kan duraati muuxannoo keessa dabarreerraa waan agarreerraa hogguu laallu afaan keenya akkuma jalqaba kaayameetti afaan akaakilee fi abaabileerraa dhaalame san dabsamaa dhufuun isaa waan tokko san qofa otoo hin taane afaan uummanni miliyoonni dilli kun lafa bal'oo tanarratti dubbatu waan ta'eef dialect yookiin lahjaa yookiin garaagarummaan afaan keessatti dhufu afaan hundumaa kan qabu san keessa jiraachuun waan jiruuf hogguu afaan tokko wanni akkasii san qabaatu dialektii adda addaa hogguu qabaatu afaan barnootaa ta'uudhaaf waaltinni barbaachisaadha. Amma hogguu afaan hiikoo keessatti qooda fudhannu yoo argitannamu hogguunii fi afaan jecha tokko afaan Oromootti nama kanaaf hiikaa hogguu jedhanii yoo amma fakkeenyuma bedduu beekame killee yoo afaan Ingilizitti eegnuun jedhe amma nama hiinuuf sanii fi killee ja'a, hanqaaquu ja'a, buphaa ja'a, uffufaa ja'a jennee kana hundatti himuun barbaachisaa ta'a akkama jiru kanatti. Yoonii fi afaan waaltee tokko uummanne kana keessaa tokko fudhanneetuma afaan waaltinaatitti kana jenna jennee himna jechuudha. Lahjaa dialektii adda addaa tana barsiisuu dhabuurraa, barachuu dhabuurraa yookiin immoo waalteessuu dhabuurraa bakka itti jechi hiinu gara malatti itti hiikamee rakkinni itti dhufe afaan jira. Fakkeenyaaf wanni keessatti reebuu bakka jiru amma fakkeenyaaf reebuuni gara dhihaatitti uleedhaan qo'uu jechuudha. Gara bahaatitti immoo faana fiiguu jechuudha. Arihuu jechuudha. Nama tokko dha'uudhaaf faana fiiguu jechuudha. So waan akkasii irratti amma hiikaa jecha akkasii irratti bakki rakkoon itti dhufee jira. Mana seeraa keessatti jechuudha. Kanaaf waan akkasiitiif irratti hojjechuun barbaachisa. Tokko dialektiileen jiru barsiifamuu qaba. Dialektiin hundinuu Oromootii wal qixaa barsiifamuu qaba. Lama hojii keessa adeemsa keessa inni waaltawaa ta'e kam akka ta'e murteeffachuu danda'u nurra jira. Kanarratti hojjetamaa waan hin jirre waan sana irratti akka hojjetamuus mala godhuudhaaf waan kana jalqabne. Kana egaa beeksisuudhaaf ani barnoota kiyya kan jalqabaa Haramaayaa Baha Oromiyaatiin baradhee barnoota keessa sadarkaa lamadaanis ichuma magaalaa Dirree Dhawaattiin baradhee barnoota kiyya yuunivarsiitii Finfinnee dhaqee odoon onnagonichi baqachuun narra ture. Biyya Masriittiin digirii tiyya duraa fudhadhee ichi booda biyya Kaanadaatti digirii tiyya lamadaa takka sabjektii biraatiin fudhadhee maastersii biraa ammaas afaan linguistics barnoota afaaniitiin fudhadhee afaan Oromoo barsiisuudhaaf jecha kitaabbee wahii sirneessa afaan Oromoo kan yoo barruu barreessee jira afaan qomee barsiisuudhaaf kan tajaajilu jechuudha. Saniin booda waa'ee afaan hiikuu irratti biyya Kanadaa keessatti qooda fudhadhee afaan Oromoo afaan Ingilizii irraa afaan Oromootitti hiikuu jechuudha. Warra mana seeraatiif hospitaalaa fi waan akkasiitti jechuudha. San booda waa'ee hiikaa afaanii irratti Austraaliyaatti koorsii fudhadhee jira. Saniin booda barruulee adda addaa waa'ee afaan Oromoo irratti qormaata godhee babarreessaatiin jira kitaabban irratti. Egaa kana keessaan yaadni kun naa dhufe akkasitti wal barbaannee ongoonii fi warra wal fakkaannoon walitti dhufne anis
itti dabalame jechuudha. Fayyaada. Mute. Hayyee obbootamaan fayyaada'e akkuma tartiibaan suuraan kenna mul'atutti hiree kennaa. Amma obbo Asnaaqaan miseensa shanacha kana itti aanee waa'ee ogummaa isaatii fi barnoota isaa dhaggeeffattoota keenyaaf nuu ibsa. Gaariidha galatoomii obbo Amaan obbo Tamammatis galatoomii ulfaadhaa sagantaa waa'ee afaan keenyatti irratti hojjennu kana akkuma obbo Amaanuu kaasee qabxii tokko lama dura itti dabaluudhaa fi qophii kana torbanitti yeroo tokko dhiyeessuuf yaadaa jirra. Akkasumas immoo irra caalaa kaayyoon keenya afaan keenya haalatti guddachaa jiru kana qeeqa dhiyeessuudhaan akeekas kaa'uudhaan tariitii namni akka waan barreessuuf waan hojjetu hundumarratti of eeggannoo godhu irra caalaa yaadachiisuu fi ani maqaan kiyya Asnaaqa Tashomee Erkootii barnoota jalqabaa kanan baradhee mana barnootaa Saddiiqaa Arsii Diidaatti akkasumas sadarkaa lammataatillee kanan baradhee Roobee Arsii Diidaati. Kolleejjii barsiisota Kotobeeti afaan Ingilishii barsiisaa ta'eetan fixee agasan booda waggaa 3 Booranatti barsiisee afaan Oromootiif afaan Ingiliishiitis barumsa digirii jalqabaa kanan fudhadhee Yuunivarsiitii Finfinneetii afaan Ingilizii ittiin akkasumas barnoota quxisuu afaan Oromootiin baradhee warra yeroo san waggaa gara 20 dura afaan Oromoo haaraa ture marsaa tokko warra dura eebbifametti aansee marsaa lammataa warra barachuuf carraa argate keessaa tokko jechuudha. San booda gaazexeessaa ta'ee afaan Oromoo raadiyoo Itoophiyaatirraan waggaa 2-3 hojjedheen jira. Barnoota gosa kan digirii lammataa xiinxala afaanitiin yookaan linguistics afaan Ingiliishiitiin as Yuunivarsiitii Berganitti Norweetti baradhee eegas hojiilee afaaniin wal qabatan waggoota 20 darbeef afaan Oromoo hiikuudhaan afaan Norwegian afaan Ingilishii fa'aatti hiikuudhaan hojjedheen jira. Akkasumas qormaata afaan Oromoo barattoota sadarkaa lammataatiif qopheessuudhaan waggaa hedduu hojjedheen jira. Amma immoo gorsaa ta'eetan hojiilee biraas Berganitti hojjechuutti jira jechuudha. Kitaabolee xixiqqoo barreessuu yaaleen jira. Kitaaba qabsoo Oromoo eessaa karam jedhu siyaasa Oromooti irratti bara 2009 maxxanseen ture. Kan biraa ammas kitaaba barruulee xiqqoo tokko yaayyaa kan jettu waa'ee aadaa Oromooti irratti Gadaati irratti maxxansinee biyyatti illee dhiyaatee ture waggaa hedduu dura. Akkasumas kitaaba waggaa 3 dura waaqeffannaa amantii Oromoo ganamaa jedhu namoota biraa waliin ta'ee maxxansinee jirra. Akkasumas barruulee waaqeffannaa jedhu waggaa 2 dura namoota wajjin taanee maxxansinee jirra. Baroota darbe kana keessa waggaa 5 darbe kana qormaata waa'ee gadaaf waaqeffannaa oosa fi seminaara adda addaa irratti dhiyeessan ture. Muuxannoon ani qabu afaanii fi aadaa keenya wal qabatee kana galatoomaan jedhama. Hayyee obbo Asnaaqa galatoomii miseensonni shanachaa as keessatti argitan kun dhaggeeffattoota keenyaa warra ogummaa adda addaa qabanii fi muuxannoo dilbii qaban ta'uu isaanii asumaan isin hubachiisaa. Obbo Alamaayyoo Qubee duraan akkasitti ka beekamu keessattuu bara chaartaraa qubee afaan Oromoo barreessuu fi sirna barnoota afaan Oromoo dhaloota qubee generation kan jedhu kana warra gadhaaban keessaa tokko. Innis miseensa shanacha kanaati. Ammarraa jalqabee waa'ee barnoota seenaa barnoota isaatii fi ogummaa isaa inni kallattimaanii dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenyaaf nu ibsa. Obbo Alamaayyoo itti dhiyaadha. Ayyee galatoome obbo Amaan. Egaa akkuma duraan dubbatame afaan Oromoo afaan uummata bal'aa uummata guddaa kana bara dheeraa cunqursaan
cunqursamaa ture. Egaa haala qabsoo uummata Oromoodhaan wal qabatee afaan kun akkuma tirateetti iddoo kana ga'e hamma yoona abbaan itti hin argamne uummanni Oromoo afaan isaa guddifachuuf afaan isaa isa badeeffachuu yaaluun ala abbaa hin arganne. Kanaaf ka'umsaaf akka ta'u qormaataa fi qoraasuma jennee mata duree kana fudhannee kaane fedhii fi waan afaanichaa barbaachisu sana hamma jirrutti gumaachinee darbuuf. Kana jechuun maalinni afaan Oromoo gaaffii cimaa biyyattii keessatti ammaan dura gaafatamaa ture hamma yoonaatti deebii hin arganne akkuma qabsoo sana waliin deemaa jira jechuudha. Kanaaf ammuma ammaayyuu afaanicha dagachiisuuf gara biraatti wanni jechuuf afaan isa ammaan duratti baratame sanaan akka deemamu gochaa akka jiramu hundumtuun beeka. Kanarraa kaaneeti egaa afaanichi qoratamuu qaba, qoraasamuu qaba, qulqullaa'uu qaba, jabaachuu qaba. Jennee kaanee egaa haaluma kanaan fedhii qabnurraa kaanee walitti dhufnee shanachi kun dhugaa dubbachuu fi ba'aa guddaa ol fudhateera. Ba'aa kana egaa Rabbii wajjiniin fuulduratti geggeessina. Kanaaf amma gabaabaatti ani of ibsuudhaaf dura Alamaayyoo Qubeetii akkuma jedhamee amma oolumaan ofiin jedhee ana jedhe miti hawwisoo jibaatiif maccatu maqaa kana naa baase anis tole jedheen fudhadhe. Kanaaf Alamaayyoo Qubeen oolumaa qubee ta'eera. Qubeen qubeedhuma kanuma uumaa warri keenya baasanii fi abbaa keenya baasanii. Egaa ani kan hin dhaladhe dhiha Shawaa aanaa Calliyaa bakka Geedoo jedhamtutti hin dhaladhe. Achi sadarkaa umurii barnootaa nannaan ga'uun sadarkaa tokkoffaa achumatti hin baradhe. Achi sadarkaa lammaffaa Amboo itti baradheen achi barsiisaa ta'ee bahee itti Kotobeetti illee inji'ee sana keessa galaana keessan seenee uummata koo keessa jechuudha barsiisaa ta'ee. Egaa haga ammaatti waa'eedhuma afaan kanaa waa'ee aadaa kanattan hojjechaa ture. Gidduutti waggaa 16 eegan barsiisee boodan yuunivarsiitii seenee bulchiinsa barnootaatiin eegan argadhee booda ammas manuma hojiidhuma kootti barsiisuu fi daayireektara haayiskuulii ta'uudhaan hojjechaa ture. Egaa utuma kana keessa jirru yeroo chaartaraa sana carraa afaanicha guddisuu arganne kaarikulamii kutaa tokko amma jaatti yeroo qophaa'u sana itti hirmaadheera. Utuma kana goonuu kutaa keessatti qofaa miti uummanni afaanicha waan barbaaduuf oduma kitaaba sana qopheessinu barruulee qabee jettu garee wajjiniin hojjennu sana wajjiniin qabee amma marsaa 7ffaatti baasaa turre. Achi baruma chaartara sanaa yeroo dhiibbaa guddaan godhamaa jiru sana dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhiibamee bahee. Egaa dhaabni bahus afaanichi bahuun qabu jennee koree akkuma amma kun fedhiidhaan walitti dhufne kana koree qubee Finfinnee jennee dhaabnee mana barnootaa Minilik sadarkaa tokkoffaa keessatti barnoonni afaan Oromoo kennamaa ture. Akkanatti isa keessatti koree
dhaabnee koree sanaaf gaggeessan ana ture. Kanatti gaa barnoota afaan Oromoo akka cimu akka jabaatu achumaan yeroodhuma sana immoo yeroo sana bu'uurri bu'e bu'uurri guddaa karaa afaanii kanaa kan bu'e yeroo sana achumaan waa'ee wanni nu gaafatanii TTI'n Oromiyaa keessa jiru hundi kitaaba barbaada jennaan isas qopheessine isa keessatti hirmaadheera jechuufani achi gaazexaan bariisaa hangafa karaa barruu afaan Oromoo gaazexaa bariisaa xalayaadhaan na gaafatanii hojjetoota gaazexaa bariisaa leenjii afaan Oromootiin hojjechuu waan barbaannuuf jedhanii xalayaan sinamayyuu jira. Xalayaadhaan na gaafannaan barsiise ji'uma lama barsiiseen sana booda afaan Oromootiin qubee afaan Oromootiin calqaban isaanis achi televezyiinii Itoophiyaa qophii afaan Oromoo ammas xalayaadhaan na gaafatanii achirrattis hirmaadheera. Egaa kana faa gochuudhaan iddoon amma jirutti illee yoo inni gabaabsuu barbaachise as Awustiraaliyaa eegan dhufe yeroon qabsoorra jirus afaanichuma barsiisaan ture itti gaafatamaa barnootaa ta'een hojjechaa ture. Asitti immoo interpreetara ta'eetan afaan Oromoo hiikaa isaan hojjechaa isaan nyaachaa jira gabaabumatti. Hayyee obbo Olumaa Qubee bal'innaanii seenaa kan kee keessattuu qubee afaan Oromootii fi barnoota afaan Oromoo keessatti qooda gumaachitee gabaabsitee dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsuu keetiif galata guddaa qabda. Waan ati jette keessaa tokko yoo fudhanne afaan Oromoo haga ammaatitti abbaan arganne ka jedhu kun dhugaa jiru calaqqisiisa. Fuulduraaf gaa waltajjiin kuni warra hafanillee ofitti dabalee afaan kana abbaa akka itti godhuuf deemu asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Itti aansinee akkuma Olumaa Qubee obbo Muhammad Amin nu keessatti argama. Obbo Muhammad Amin illeen yeroo dheeraa afaan Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachaa ture. Keessattuu bara chaartaraatirraa jalqabee afaan Oromoo qulqullinnaan barreessuu fi waltajjii adda addaati irratti qooda fudhachuu keessatti ogummaa isallee qabaachuu keessatti nama dandeettii guddaa qabu qooda guddaa gumaachee inni illeen dhaggeeffattoota keenyaaf waa'ee seenaa isaa gabaabaa keessattuu ka barnoota fi ogummaan walitti hidhate nu ibsaa jechuu obbo Muhammad Amin itti dhiyaadha. Hedduu galatoome obbo Amaan. Maqaan koo Muhammad Amin abbaa biyyaati. Ani barnoota kiyyaa isa jalqabaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Mandaraa jedhamu Jimmatti baradhe. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barnoota waliigalaa magaalaa Jimmaa guddaatti baradhe. Isaan booda Addis Ababa University yookiin Finfinnee Universitytti dhaqee barnoota an barachuu barbaade alatti utuudhuma maqaa koo argannu isan keessaa jibbu የኢትዮጵያ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ yookiin Ethiopian language and literature kan jedhu keessatti ramadame. Sana almost baradhu dheegiin dhiise booda egaa abbaan koo daldalaan jiraata. Daldaltuu ta'ee jiraachuu wayyamoo baradhee isaan booda fala biraatti barbaadu wayya kan jedhuun barumsa itti fufee afaan Oromootiin specialize gochuu dandeessaa. Yeroo afaan Itoophiyaa jedhamu waa hunda of keessaa qabannaan sabuma sanaan of amansiise. Oromoo noun phrase kan jedhu irratti teesis hojjedhee qormaata akkasiitiin Addis Ababa Yuunivarsiitiidhaa eebbifame. Eegiin eebbifameen booda bara chaartaraa sana barreessaa ta'ee tan hojjetaa ture. Barreessummaan kun sadarkaa adda addaatti kan achitti hojjetaa ture. Utuudhumaan sana jiru
mootummaa ce'umsaa keessaas bahamee biyya alaa kanas dhufuun dhufee egaa bakkuma naqeetti barreessaadhuma ta'een hojjetaa ture. Sadarkaa sanaan walgahii idilee adda addaatti adeeman barruu qabuudhaan ibsa ejjennoo qopheessee dhiyeessuudhaan isaan booda immoo waan namni haasa'e kana hunda walitti fidanii akka kitaabaatti baasanii raabsuudhaan waanuma adda addaa walgahii hedduu irratti godhame sanarratti hojjechuun afaan Oromoo akkan hedduu jabeeffadhu na godhee jira. Akka hoobiitti yookiin immoo akka jaalalaatti immoo walaloo barreessuun jaalladha. Walaloo hedduu barreesseera. Karaa kitaabaatti geeddaree nan baasa kan jedhu qophiittan jira malee ammallee hin baane. Garuu onlaayinii kana karaa adda addaatiin walaloon sunis uummata biraan gaheera. Amma waan ani hin barbaanne waan na barsiisaniif barnoota koo geeddaruun qabeedhe mee akkamittaan of madaala kan jedhuun injiineriitti galeedheen kolleejjii kireeditii 30 wayii fudhadhee qabxii olaanaa bareedaadhaan waan an dabarfadheef Master of Science in Telecommunication jedheen hamma sana baradhee sanaan hojjetaara. Fuulduratti gamee waa'ee afaanii irratti koorsii adda addaa fudhadhee of cimsuudhaa tattaafataa jira. Seenaan koo gabaabaatti kanuma amaan galatoomne. Ayyee Muhammad Amin galata guddaa qabda. Bal'innaanii waa'ee seenaa keetii fi qooda afaan Oromoo keessatti gumaachitee ogummaa kan kee bal'inaan nuuf ibsitee jirta. Amma darabeen ana ga'ee jira. Ani maqaan kiyyaa Amaan Kadir Qaamsaree jedhama. Arsii Arbaa Guuguu aanaa Colleetti dhaladhee barnoota kiyya sadarkaa tokkoffaa aanaa Gololchaa Dhaka Diimaa bakka jedhamutti barasanii Catholic Mission ture sanitti jalqabe. Garuu wanni nama gaddisiisu afaan Oromootiin barachuuf hireen arganne yeroo sanitti mana keessatti maatii kiyya wajjin haadha abbaa kiyya wajjin afaan Oromootiin dubbata. Guyyaa guyyaa afaan Amaaraa barachuun dirqii ture. Qubee afaan Amaaraa barachuun dirqii ture. Itti aansee Dhaka Diimaarraa gara Collee aanaa Collee Qulullicha magaalaa Qulullicha jedhamutti jijjiiramee achitti illee haga sadarkaa 5 irraa jalqabee hanga 8tti baradhe. 8 Colleetti erga fixeen booda gara Arbaa Guuguu Abboomsaa magaalaa Abboomsaa mana barnoota magaalaa Abboomsaa keessatti argamutti haga kutaa 11tti baradhe. Achi boodan odoo 12 fixeenii poolitikaa keessa seenee achiin booda mana hidhaa seenee jechuudha. Barnoota kiyya gulantaa 12 yookiin yeroo sanitti maatiriik jedhamu Karchallee Finfinnee keessatti baradhee xumuradhee qormaata naa kennamellee dabree achi boodan gara kolleejjii Bahar Dar Gojjam baradhee jechuu pedagogical science qormaata ogummaa afaanii jechuu kunigaa barnoota kiyya biyya keessatti fixe. Achi boodaan gara biyya Norweeyitti dhufee biyya Norwee kun yeroo dheeraan booda jechuu biyya Norwee eega dhufeen boodatti University Tromsø Science of Literature ani faayumama jedhaani literature ka jedhu kana jechuun literature ka jedhu ogummaa barreessaa jechuu Oromoon ogummaa barruu yeroo dhiyoo keessa dhaabachuu jalqabe dur garuu afaan Oromoo afaan dubbiiti afaan dubbii immoo oral tradition ka jedhamu faaya uumamaa uumaa faarsuu jechuudha afaan Oromootitti literature ka jedhu kun. Kanaafuu barnoota kiyya asitti maastersiin fixee kabiraa ogummaa afaanii biyya Ingiliziitti sociolinguistics baradhe. Barnoota gabaabsee kanumaan yoo bira darbee ogummaa adda addaa yookiin immoo waan adda addaa hojjechaa ture urga biyya Norwee dhufe tokkoffaa gobbuu jechoota afaan Oromoo
Norwegian English Dictionary qopheesse. Kitaabni kun biyya kana keessattuu ijoollee Oromoo ka biyya kana keessatti dhalatanii fi dhufanis kitaaba kanatti akka gargaaraman haga ammaatitti gargaarsa guddaa kenne natti fakkaata. Kalammata kitaaba qormaata hundee afaan Oromoo ka jedhu Oromoo Grammar isa gara waggaa 3 narraa fixe isa kanallee qopheessee lafaan ga'ee jira jechuun maxxanfamee jira. Dhuunfaman maxxanse seenaa ummata Oromoo fi seenaa ummata Oromoo yeroo gabaabaa keessatti afaan Norwegianiin barreessee fixee jira. Haga sila hin maxxansine yeroo gabaabaa keessatti akka maxxansu abdii qaba. Seenaa dhuunfaa kiyyaa waa'ee autobiography waa'ee dhuunfaa kiyyaa himuudhaan keessattuu bara dheeraa cunqursaa nurra ga'ee fi akka nama tokkootittis mana hidhaa keessattuu waan dabarse dubbachuun seenaa ummata Oromoo biyya Noorweeyitti himee jira. Kunillee hedduu waan na gammachiisu. Kitaabni kunis hojiirra jira jechuu. Kabira ogummaan an qabu hojii turjumaanaatitti akkuma obbo Ulumaanii reefuu tana jedhe turjumaanee afaan Oromoo afaan Ingilizitti yookiin afaan Norwegianitti turjumaanee biddeenallee isumaan itti nyaachaa ture jechuu. Kabira barsiisaa afaan Ingiliffaati. Afaan Ingiliffaatis mana barnoota adda addaa keessatti gulantaa lammataa keessatti darbee University keessatti illee nan barsiisa. Waggoota gara 10 olii fi biyya Norway keessatti ijoolleen Oromoo ka biyya kanatti dhalatanii fi biyya irraa dhufan akka afaan Oromootiin qormaata fudhatanii yookiin immoo tuyyuu akkuma afaan Ingiliffaa fakkeenyaaf afaan Jarmanii afaan Norwegianiin qormaata fudhatanii kutaa 12 dabran afaan Oromollee beekumtii akka argatuuf qabsoo guddaa irratti goone saniin boodas afaan kana qormaata yookiin teestii ijoolleen fudhatan sadarkaa 12 yoo fudhatan isa kana qormaata kana qopheessaa turre obbo Asnaaqaa wajjin yoo xiqqaate gara waggaa 10 oliif irratti hojjenne jechuu. Walumaa galatti ani yoo gabaabse walalollee akkuma Muhammad Amin nama walaloo jaalatu walaloo afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin afaan kamiiniyyuu hedduun barreessee kuusee lafaa qaba gara haga ammaa hin maxxansine gabaabamatti kiyya kanaa jechuudha. Amma sagantaa itti aanu dhageeffatoota kennaa warri asitti irratti argamne kuni warruma fedhii fi kakaafnee wal waamnee mee waan tokko bakka tokko irraa jalqabna jennee hojii kana jalqabne. Hojiin kun hojii guddaa hojii dhaloota hedduu gaafatu yeroo dheeras gaafatu nama hedduus dachaa darabeen keessatti hirmaachuu gaafatu. Kanaafuu asumaan dhaamsa kana isinii dabarsaa warri fedhii qabdan akka itti dabalamtan. Kanatti aansinee immoo waltajjiin yookiin qophiin qormaata fi qoraasuma asxaa mataa isaa qaba. Asxaa yookiin sumuda jenneeni sumuda kana obbo Muhammad Amin suuraa isallee asirratti nu agarsiisa. Ibsa nu kennaa jechuu ibsa gabaabaa nu kennaa. Nulleen akkuma amma godhaa jirru wal duraa boodaan walirraa fuunee yaada keenya gumaachina. Obbo Muhammad Amin asirraa eegallaa. Akka asirratti argitan egaa waan aadaa fi afaan Oromootiin walitti hidhate waa hedduutu jira. Tokko tokkoon qoba qobaatti fuunee ilaaluun akeeka keenyaaf maal akka yaanne agarsiisa. Inni jalqabaa maqaan bakka adda addaatti maqaa garaagaraa qaba. Guchuma, buchuma, qabee jechuudhaan beekama. Qabeen kun egaa meeshaa aannan itti ilmamee, cimfamee, ro'eeffamee, qoraafamee ittiin fayyadamu waan ta'eef waan meeshaa guddaadha. Aadaa keenya keessatti bakka guddaa qaba. Akkuma aannan guchumatti qoraafamee, ro'eeffame aadaan afaan
aadaaleen keenyas afaan keessatti kuufaman ro'eeffamanii dhaloota taanuuf dabarsuun hedduu barbaachisaadha. Afaan kuusaa yookiin baankii aadaa itti kaa'amu waan ta'eef akeekni keenyas kanarraan ka'ee waan afaaniin akka inni walitti hidhatuuf kana filanne. Inni lammaffaan immoo elellaadhuma qabee kanarra jiru. Elellaan immoo faaya bareedumaati. Faaya hormaataati. Kanaaf sanaanis akkasitti deema. Inni sadaffaan immoo isa karaa mirgaatiin argitan bakka tokko tokkotti fooyisoo jedhama. Bakka tokko tokkotti faachoo jedhama. Wanti kun immoo meeshaa qodaattiin qoraasan kan ittiin bareechan kan ittiin fooyisanii akkuma san afaan Oromoos qeeqaan daba qajeelchanii sirreessuu barbaada. Waggaa 27 darbe kana keessatti immoo afaan keenya dabaan hojjetamaa bahee haadhaaf abbaa waan hin qabne fakkaata. Waan argaa jirru kana akkamitti ta'aa afaanumti amma dhalachaa jiru kun ta'aa jiru kun akkamitti ilaalla kan jedhuun afaan Oromoo qoraasanii fooyisuun babbareechuun barbaachisaa ta'e. Kanaaf qabee kana ittiin qulqulleessuuf akkuma itti gargaaraman nummoo afaan Oromoo seera isaa, sirna isaa, heera bulmaata isaa hamma hojiirra jiru kan dabe sirreessuu, kan hojjete jajjabeessuu fi kan qajeelle waaltessuun akka barbaachisu akeekuudhaaf kanatti fakkii fudhanne. Fooyisoon immoo jallisii fiixeensii qalamaa yookiin iskiriptoo nu jedhu barruulee warreen agarsiiftu waa'ee sirna barreessaa afaan keenyaa qubee yookiin immoo ortoogiraafii illee akka qorannu agarsiisa. Dabalees immoo inni jalatti bifa magariisaa fi geengoon yookiin golollee yookiin korboo jedhamuun beekamu sun immoo dachaafamee halluu magariisaan wal marfamu guddina afaan Oromoo agarsiisa. Kunis sanaan itti yaadneetuma keenye. Barruun immoo qaama guchuma irratti barreeffamee jiru kuni hog-barreessa afaan Oromoo mul'isa. Maddii wixin gochaa yookiin infinitive isa nu jennu sana barreessuu jechuudha. Guchuma jechuunis ni danda'ama. Kanaaf akkaataan nuti kanatti fillee qormaataa fi qoraasuma afaan Oromoo qaaqaa'oo jennee maqaa kanaan kaaneerra. Qormaata yeroo jennu afaan Oromoo kana qormaata isaa tolchuu, daayilektii yookiin bakka adda addaatti saasaamu walitti fiduu, isaammaa hojiirra jiru immoo qoraasanii qulleessanii bareechuu kana hunda of keessaa qaba. Kanaaf mallattoo kanaan kaanee kan hafe immoo jaallan koo itti dabalanu sittan deebisan Amaan. Ayyee akkuma dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenyaa akkuma asirratti argitanii sumuda yookiin asxaa qormaataa qoraasuma afaan Oromoo obbo Muhammad Amiin gabaabaatti karaa bilchina qabu tokkoon nu ibsee jira. Shanacha keessa yaada gabbisu yoo qabaattan wanni Oromoo dhalaqqisa jenneeti yaadne qabeen kuni obbolumaan faalleen wanni baasaa turanii kitaabee baasaa turanii sani qabdiin seehaa akkuma tasaa walirra dhufe malee sanillee jalaa hatuu fi miti. Ammoo wanni kanarratti wanni ibsuu fedhu tattaaffii Muhammad Amiin waan kana akkanatti nu mul'isuu irratti qooda inni kanneen hedduu dinqisiifachuu barbaada. Hundinuu namoota irratti gungumaa jechee qoraasuma kana egaa fooyisoo tana oguu qabee tana dura qoraasaniiti qoraasuma keessa godhaniiti oguu booda cileenii fi maaliin keessaaf ta'e fooyisoo tanaan irraa akkasitti haxaa'an jechuudha.
Ho'isoon sanuma qabee tana barreessuu fi qulqulleessuu fi wanni san hundi keessa jirti jechuudha. Kanuma waan Oromoo calaqqisuu wahii tokko jenneeti fudhannee irra kaayyannee jechuudha. Bareedaadha. Wanni guddaani egaan namoonni daawwatan hiikaa mataa isaanii kennuufii danda'u. Garuu hidhata aadaa fi afaan qabu. Yeroo baay'ee afaan kumtuu aadaa keessa madde saniin hidhata qaba, addaan hin bahu. Kanaaf afaan keenyallee wanni baay'een isaa aadaa keenya keessa ol kaawamee jira jechuudha. Sirna gadaa keessa, sirna uumamaa Oromoo keessa jira. Gingoon magariisni duubaa kunis uumama durii bara durii keessatti akkaataatti uumama warri durii kaan keessaa gingoodha. Kanaaf achi kaa'ame. Kana caalaa namoonni ilaalaniitoo hiikkaasaa baruun bareedaadhaatti fakkaata. Hunda isaas tokko tokkoon ibsuun baay'ee nu barbaachisu. Yoo oolumaan waan itti dabalan jiraate daballee karaa yaa'ii isa maqaa dhoofneen yoo goolabne sagantaa keenya. Ayyeegaa wanti jedhamu jedhameera, waan guddaatti dabalamu jiru. Egaa akkuma fedhii fi kaka'umsa mataa keenyaan waan kun ani dhugaa shanachi kun ba'aa guddaa ol fudhachuusaa fi akkaataa ka'umsaayyuu namatti tola. Maaliif qabeen waan ishiin qabdu gaa beekamaadha. Qabee yookiin guchum akka bifa isaa yoo fudhanne faayi sarraa mul'atu mataansaa waan ibsu qaba. Afaanichi immoo akkuma beekamu afaan waan hundumaa seenaa baataa, aadaa baataa, waan inni hin qabaatin hin jiru, eenyummaa baataa. Tootaalii wanti hundumtuu afaan irraa ka'a. Yoo afaan jiraate waan hunduu jiraata. Kanaaf qabeen gabaabumatti yookiin guchumni kana ibsaa. Egaa qormaata inni jedhu jechuma kana qofaa illee yoo fudhanne qormaata maal meeqa keessa darbee afaan kun as gahe kan jedhus achuma keessa mul'ata. Qoraasumni immoo afaan ofii yoo tottolfatan yoo akka urgaa'u akka mi'aawu yoo godhan barbaachisaa akka ta'e jechoonni kun lamaan kana ibsu. Kanaachi afaan Oromooti. Egaa afaan Oromoo kanumaa nuyi qabannee kaayyoo qabannee kaanee agarsiisa. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf ka'umsa bu'uura buusuudhaaf waan gargaaru ta'ee natti mul'ata. Silaagaa akka seera afaaniitti qormaataa fi qoraasuma afaan Oromoo jedhamutu irra ture. Garuu qooda fi sanatti galchinu tokkotti dalbarlee qormaataa qoraasuma ta'e akkuma bunaa shaayii jedhee waan lama akkasitti walitti hidhuun danda'amu ilaalcha sanaan kun kan godhamne. Guchuma kana gaafa tolchinu professional bira dhaynee horiitti baasnee soon taane manuma keessatti obboleessa kootiif ijoollee obboleessa kootiitu yeroo dheeraa irratti fudhatanii akkanatti miidhagsanii nu baasanii jarris kana keessaa Oromummaayyuu ittiin barataniiru. Akkaataa waan Oromootti tolfamuyyuu dinqisiifataa turanii kanuman itti dabaluu barbaade. Hayyee galatoomii fiita jettu sun waan hin jirreef harriiqaa walitti hidhuuf yaalame hedduu bareedaadha. Akkuma hundumti keessanuyyuu jettan guchuma duyda guchuma kanarratti wanni arginu qaroomina agarraa jechuudha. Qaroomina Oromoo agarraa. Barruu ka jedhu barreessuu kareefuu Muhammad Amin ibse barreessuu jechi jedhu kuni duyda guchumaa irratti yookiin duyda quluu bunaa irratti jalqabamuun isaa ogummaa barreessuutii fi madda ta'uu isallee akeeka jechuu kuni karaa biraatiin
faayoo uumamaa jechuma literature ka jedhu kana gad jabeessuun barbaada. Faaya uumamaa, bareeduma uumamaa faarsuu fakkeenyaaf yoo geerraran, yoo faarsan, yoo artii Oromoo keessatti wanni faaya uumamaa jedhu kuni waa faarsuu jechuu literature jechuu sun akkasitti hubatamuu qaba. Ka biraa ka itti aanu nu waan qabnu gumaachinee jirraa jalqabnee jirraa ka guddifatu abbaan afaan Oromoo ummata Oromooti. Kanaafuyyuu namni yaada qabu yaada keessan akka nu ergitan kanumaan dhaama. Itti aansinee immoo shanachi kuni yaa'a bal'aa afaan Oromoo tokko afaan reefu diyaalektoota yookiin sabbaaqa dachaa darabee afaan Oromoo dachaa darabee kana amma keessatti qooda fudhatan gurmeessuuf deemaa yaamuuf deemaa warri fedhii qabdan ogummaa qabdan kana qofaa osoo hin ta'in warri afaan Oromoo dubbattanii fi fedhii qabdan guddina isaatiif hawwitan akka yaa'ii kana keessatti dabalamtanii fuulduraaf gumaata barbaachisu gumaachitan asumaan waamicha isinii dhiyeessina. Qophii dhaggeeffattoota fi hordoftoota qophii qormaataa qoraasuma afaan Oromoo qophii kenna kaardhaa asuma irratti raawwannaa. Sagantaan itti aanu immoo torban tokko mata duree adda addaa qabannee dhiyaanna. Innillee waa'ee imaammata afaanii biyya tokko keessatti kan jedhu fayyadama afaanii barreeffama adda addaa keessatti miidiyaa adda addaa keessatti aartii keessattii fi waan adda addaa keessatti afaan Oromoo sadarkaa kamirra jira akkam ta'uu qaba dogongorri jiru maal inni akkamitti fooyya'aa kan jedhu isinii babbaysuu jalqabna jechuudha. Kana jechuun nu ogeessa afaanii kan warra kaan caalle odoon taane muuxannoo qabnu ibsinaa akkuma reefu waa'illan koo jedhan namoonni haftan immoo itti dabalamuudhaan yaada kennuudhaan waan kana gabbisuu dandeessan jechuudha. Galatooma qophiin keenya har'aa kanuma. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhumuu hibboof maqmaqsi kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhumuu